Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Hordofuuf akka isiniif tolutti walduraaf duuba isaa isin beeksifna. Akkuma aadeffatame jalqaba oduutu gama keessan ga'a. Murnaaf gareen fixiinsa lammiilee Oromiyaa irratti akka raawwatamuuf waamicha godhan itti gaafatamuudha jedhu jalatti ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ee oduttaan sun gama keessaniin geenya. Qophii dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jedhu keessatti dhimmoota adda addaa irratti afgaaffii YouTube chaaneliin Oromiyaa Dr. Shuggut Galataaf Dr. Dassuu Guyyoo waliin taasise sagantaa keenya jimaata darbee keessatti kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya har'aa keessatti ammoo kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Kutaan lammaffaa kunis xumura qophii keenyaa ta'ee isiniif dhiyaata. Jalqaba irraa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jechaa gama oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Murnaa fi gareen fixiinsi lammiilee Oromiyaa irratti akka raawwatamuuf yaamicha godhan itti gaafatamoo akka ta'an addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii 326 bara 2022 kaleessa baaseen akka hubachiisetti garee fi murnaan maqaa shanee balleessuu jedhuun fixiinsi uummata Oromiyaa keessatti akka itti fufuuf yaamicha dhiyeessaa jiran balaaleffachuun dhumaatii jumlaa haga ammaa ga'eefis itti gaafatamoodha. Gola mootummaa abbaa irree PP maadheeffatuun aangoo waayillummaa PP kan argatee fi fedhii uummata Oromoo dura dhaabbatuuf barootaaf kan hojjetaa ture hoogganni jaarmiyaa siyaasaa Izeemaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi hordoftoonni isaa yaamicha duguuggaa sanyii maqaa shanee balleessuu jedhuun lammiilee Oromiyaa irratti karaa sabaahimalee fi waltajjii uummataa adda addaa irratti godhaa jiraachuu isaanii kan yaadachiise. Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo kun hoogganni maqaa jaarmiyaa siyaasaan sossoo fi Oromoo diinomsatuun faallaa Oromoo hojjetu kun gochaa isaa kanarraa akka dhaabbatu gaafateera. Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo kana oduuttaan sinee isinii dhiyeessina. Oduu xumuraatiin Oromiyaa keessatti dhibeewwan koleeraa fi gifiraa lubbuu galaafataa akka jiran himame. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon gargaarsa namoomaa ammas dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti lubbuu namaa galaafataa akka jiru beeksisee jira. Biiroon kun ibsa tibbana baaseen haga ammaatti dhibeen kun lubbuu namoota 20 galaafachuuf kana booda bal'achuu akka malus dubbate. Gama biraan rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa keessa ture wal qabatee keessumaa Wallagga lixaa keessatti dhibeen gifiraa babal'achuu fi daa'imman galaafachuu jiraattonni fi ogeeyyonni fayyaa himanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa.
murnaaf gareen fixiinsa lammiilee Oromiyaa irratti akka raawwatamuuf waamicha godhan itti gaafatamoodha jechuun Addi Bilisummaa Oromoo 26 bara 2022 guyyaa kaleessaa ijoo dubbii baasee jira. Guutummaa ijoo dubbii kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina kunooti. Murnaa fi gareen fixiinsaa lammiilee Oromiyaa irratti akka raawwatamuuf waamicha godhan itti gaafatamoodha. Ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromoo 26 bara 2022. Waamicha lolaa itti fufuuf fixiinsaa lammiilee maqaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhuun qondaalli PP obbo Fiqaaduu Tasammaa godhe waxabajjii 28 bara 2022 maqaa humna riphee lolaa waloon dhabamsiisuu jedhuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilaqaal Kaffaalee karaa sabaa himaalee gadi bahuun waamicha duguggaa sanyii labsan. Kunis qindeessummaa mootummaa paartii Biltsiginnaan lubbuun lammiilee nagaa kumaantamaan darbee qeef qabeenyaan manca'e. Hawwii barootaaf uummata Oromoo cabsuuf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuu jedhu tarsiimoo godhatanii kanneen socho'an waamicha duguggaa sanyii lammiilee Oromiyaa irratti raawwataniif qaamaa duguggaa kana raawwataa jiru waliin itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Gola mootummaan abbaa irree PP maadheeffatuun aangoo waahilummaa PP kan argate fedhii uummata Oromoo dura dhaabbatuuf barootaaf kan hojjetaa ture qabsoo Oromootu na sodaachisnaan qabsoo seene kan jedhu hoogganaan jaarmiyaa siyaasaa Izeema Profeesar Biraanuu Naggaaf hordoftoonni isaa waamicha duguggaa sanyii maqaa shanee balleessuu jedhuun lammiilee Oromiyaa irratti karaa sabaa himaaleef waltajjii uummata adda addaa irratti godhaa jiraachuun ifatti mul'ata. Hoogganni maqaa jaarmiyaa siyaasaan sossoof Oromoo diinomsatu faallaa Oromoo hojjetu kun gocha isaa kana irraa akka dhaabbatu gaafanna. Armaan dura yaaddoo qabsoof qabsaawaa Oromoo irraa qabu karaa barruu adda addaa gootaaf barreessaaf maqballeessii adda addaa raawwataa turuun ni yaadatama. Aangoo har'aa argatan kanaaf karra kan bane qabsoo Oromoo ta'uun dagatamuu hin qabu. Ummati Oromoo qabsoo isaa itti fufuun hiree uummattoota kaanii ukkaamsuuf akka hin taane qabsoo isaa waggoota dheeraan mirkaneessee jira lafa irratti. Qeerroon bilisummaa Oromoof walii galatti uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti dhiiga isaa dhangalaasee mootummaan abbaa irree wayyaane EPRDF karra irraa maksus injifannoo qeerroo waan butameef qeerroonis uummatni Oromoos qabsoo bilisummaa itti fufan. Ummati Oromoo qabsoo isaa itti fufuun hiree uummattoota kaanii qabsoo isaa waggoota dheeraan mirkaneessee jira lafa irratti. Kaleessas har'as fedhii hiree ofii ofiin murteeffachuu qabuuf walabummaa isaa mirkaneessuuf qabsoo itti fufe malee akka jal'ootiin itti qabsoo bilisummaa Oromoo ibsaa jiran akka hin taane Addi Bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun hubachiisa. Dhuma irratti mootummaa Biltsiginnaa ta'ee jaarmiyaan namoota dhuunfaan duguggaa sanyii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf waamicha dabalataa godhan akka seeraa biyyaaf idila addunyaatti dhumaatii waggoota darban kana raawwateef raawwatamaa jiruuf itti gaafatamummaa akka qaban Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ni hubachiisa. Ummati Oromoo jibbeensaaf lola kanneen babal'isan kan ofirraa ittisuuf gurmuu isaa akka jabeeffatee qabsoo bilisummaaf diimokiraasii godhuu irratti akka fuulleffatu hubachiifna. Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa akkuma irra deddeebi'ee waamicha godhaa ture jecha lola babal'isuuf nagaaf gufuu ta'uu deemaa jiru dhaabsisuuf lammiileen hunduu qooda isaanii akka baatan ammas irra deebine waamicha gochaa rakkoo siyaasaa impaayera Itoophiyaaf mariin siyaasaa hunda galeessaaf hundi hojjechuu qaba jenna. Injifannoon uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo 26 bara 2022 Finfinnee Oromiyaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Qophii dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jedhu keessatti dhimmoota adda addaa irratti af-gaaffii YouTube chaanaliin Oromiyaa Dr. Shuggut Galataa fi Dr. Dassuu Guyyoo waliin taasisee sagantaa keenya jimaata darbee keessatti kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammaffaa qophii kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata nu faana bu'aa. amma yeroo baay'ee waa'ee dippiloomaatiif qaamnee dubbanna Dr. Shugguti gabaabsi ilaale isuma Dr. Dassuun ragaa qabu kana dubbate akka kanaatti jechuudha rakkoon dippiloomaatiif Oromoo mudate uni probably I don't know yeroo gabaabaatti yeroo tokkorannaa deebii gaarii argachuu dannu aarree deebinaa dhageettiin argannu kana kuni sababan to'attee yaaddaa Dr. Mee ishee kana duwwaa waa'ee kanarratti waa jedhiti gara isa qopheessetti labnee ceenaa yeroon keessa deemaa jira. Bal'aadha ammallee deega garaagarii tuttuquu namatti taha maaliif Oromoon amma kana Dr. Dassuun kaasee jaarmaya 50tu jiru 26 non profit 24 immoo akka jaarmaya siyaasaatti kun hundumtuu synergetic ka ta'ee dhimma tokkoof warra hojjetanidha ka jedhudha kaase. Baay'ina isaanii duwwaatu hin taane inni guddaan isaa waan isaan hojjetan waa tokkoof. Kana amma isaaniin kumachuu hin dandeenye maaliif Oromoon akkas ta'uu dadhabeedha gaaffiin keenya. Oromoon maaliif ijaaramee waan tokkoof dhimma waloo tokkoof dhaabbachuu dadhabeessa jedhudha. Uf keessatti deebifachuutu nurra jira. Inni kun
saayikoolojii garbummaa bitamuu bara dheeraa natti fakkaata. Isa kana qalbii keenya cabsinee keessaa baanee uf bilisoomsine namnu akka nama tokkotti uf bilisoomse akka gurmuu ijaarsaatti wal ijaaruu danda'uutu dura. Hir'ina keenya kana barree hir'ina kana guuttannee gara sanaatti hojjechuuf jaarmiyaatti amanuu danda'uutu sarra jira Oromoo. Oromoon namatti dhaamana gara caaluusa. Abbi tokko ka'e jennaan isa faana didichuu isaati ilaala malee jaarmiyaa kokuni dadhabina qaba, laafina qaba, jabina qaba jedhee gamatee garuu jaarmicha kana fooyyeffachuutu narra jira jedhee miti kan inni hojjetu. Yookiin immoo jaarmiyaa kanarratti dabala dhimma akkasiitiin uummadheetanii irratti hojjedha. Naashinaal intarastiin keenya. Fedhii waloo keenya akka sabaatti akka biyyaatti maaliin isa kanaaf maal gochuu qabna? Hankoo gaheen koo kana keessatti maalidhaa utuu hin ta'iin abaluun koo maal jedheedha. Shugguut maal jedhee, dassuun maal jedhee, dassuu kana wajjin ani hariiroon koo attamii inni baay'eessa. Dhukkuba kanarraa fayyuu danda'utu sarra jira. Dhukkuba nama tokko poolitikaa keessatti barbaachisaadha. Heeroo namni tokko Yaasir Arafaat kirizmaa mataa isaatii ni qaba. Mandeellaan kirizmaa mataa isaatii ni qaba. Garuu it is not beyond that organized. PLO olmi, ANC olmi. Hankeenya mootu jaarmaa hin qabaatiin waan nama tokko jalatti fiiguudha nama. Isa kana of hin gaafatu Oromoo. Eenyu jalan deemaa jira, sirnattamii jalan deemaa jira, heerattamii jalan deemaa jira, seera kam jalaniin deemaa jira, naamusa hojjettamii jalan deemaa jira jedhee of hin gaafatu. Yoos akkuma kana akkuma isaanii kana jiruun nutti salphata. Garuu jaarmiyaan Abashaa jaarmaan amma warri lakkaa'amanii warri Dooktar Dassuun jedhe keessa jaarmiyaan tokko kan inni xiyyeeffatee loobii hojjetaa ture. Biyya Naakutaa Wallaggaa keessattiif bakkootii garaagariitti waraana bilisummaa Oromootu Amaara fixaa. Isa kanarratti loobistii qaxareen hojjedhaa jedhee loobistiidhaa fi biyya US keessatti, Washington keessatti ganzaba itti qaxaranii hojjetan. Hankeenya garuu ofirraa dabarsinee nama nuu godhu duwwaa barbaadna. Ufii keenya gochuu dhiisnee jechaa kootananiin kana kaase hawwaraanni hojjetu jira. Hannamni biyya alaa keessa jiraatu hojjetu jira. Hannamni siyaasaa hojjetu jira. Han dippiloomatiin hojjetu jira. Isa kanarratti fookasii goonee wal gargaarsa kanarratti hojjechuu mannaa dhibee keenya hundumaa nama tokkotu nuuf fixa yookiin qaama tokkotu nuuf fixa jennee ta'e. Isa kanatti nama komachuu hin dandeenye. Isa kanarraa badisa keenyarraa barachuu danda'utu nurra jira. Kanaaf hir'ina keenyadha jechuu barbaadeen. Hir'inni kun immoo inni maddu namoota beekoo, qaroo, dippiloomaatota gaashaa, muuxannoo siyaasaa gaarii warra qabanii dhabnee utuu hin taane isaaniin ijaaramnee, isaaniin ijaarre, isaanitti dhimma ba'uu dadhabuu keenya. Kanaaf kana ta'ees jechuun maaf gabaabaadha. Har'ayyuu dhimma ittiin baane, kaleessallee dhimma ittiin baane, daran namatu irratti hojjetaa jira wal ijaare. Verkligen really dhugaadhumatti really galatoomaa baay'ee bareedaadha. Deebii baay'ee na kubse laphee kottee seeneeraanii mataa kuuf laphee kotti seeneeraa lamaanuu keessanii kan isin yaada gaaffii gaafadheef deebii na laattanii amma bara kanaa isheen jalqabaa haala amma uummata keenya irratti raawwatamaa jiru ilaalchiseeti amma gara caalummoo kan inni kaasuu barbaadatu gaaffii garguudhaa kanaan qaba garuu isa fuulduraa isuma amma dubbattan kanatu gararraatti har'a irratti dubbannu kan hin jedhee yeroon keenyas itti deebi'uun keenya nafu bara Oromoon egaa yeroo baay'ee waggaa 150 fuuldura cabee jennaa diina jalatti kufee cunqursaa cimaa jalatti kufee akka sabaatti bilisummaa isaa dhabee mirgi isaa sarbamee qabeenyaan isaa fudhatamee saamamee hini ajajamee akka qabeenyaa isaa hojjetee humna isaan hojjetee diinaa fi
gashuu ta'ee isa saamamuu kun immoo jireenya isaa kanaa akka inni jireenya gadadoo jiraatu itti saaxilee har'allee uummati keenyaa iyyuma kana kan hin jedhamne addunyaa kana keessatti kan hin argamne kana keessatti saaxilamee jira. Rakkoo baay'ee sabi keenya qabu keessa yeroo Oromoo gargar qooduun aksam ta'aa jiru. Gaafuma seenaa keessatti beennu kan irratti jalqabee uummati keenya kaaba jiru warri Yejjuuf Raayyaa dangaa keenya tiksanii yeroo isaan akka kanaatti nuti turan sana keessa keenyatti immoo Dooktar Shugutatiyyuu barruu yeroo darbe keessatti waan tokko jaarraa ta'e keessatti kan kaafte jira. Kan ijaan argaa jirru warri ammas jenne kuni Amaarri ijaaramee faannoo kan jedhamu kuni baarbarik kan ta'e garee faashistii biyya lixaa kana keessatti wanta tokko ni yaadadha. Waan akkasii kanatti saba keenya irratti raawwachaa jiru. Sila kaasana nama ajjeesanii akkanatti inni godhu jechuudha. Kana irratti amma kan hin xiqqoo mee yeroo hafte kana irratti yaada wal jijjiirru. Kana hunda kan nutti fide bilisummaa ofiif tokkummaan qabsaa'u gochaa hin jiru. Kun maaliif ta'e? Dooktar tokkummaa dhabnee tokko yeroon siin jedhanii baha Oromiyaatii amma lixa Oromiyaatti uummati kun waliin ka'ee waggaa 50 qabsoon kun deemaa jira. Waggaa 50 kana keessatti akkuma yeroo seenaa keenya keessaa sanatti ammallee walii dirmachuutu hin jiru. Kun maaliif ta'e? Gabaa waan seenaa waan dheeraa gabaabseetaniin akka lamatti waa jechuu yaala yoo wal hubannee fi gaafiin kee baay'ee bal'aa waan iddoo hedduu nama tuttuqsiisudha. Maaliif Oromoon wal faana dhaabbachuu dadhabee? Maaliif Oromoon dhimma isaarratti wal faana dhaabbatee lolachuu falmachuu dadhabeedha? Inni kun qormaata bal'aallee barbaadaa. An garuu waa tokkoon gabaabaatti jedha. Tokko seenaa Oromoo gabaabsine yaa ilaallu. Seenaa Oromoo gadaadhaan duraa fi yeroo gadaa fi gadaan yeroo cabe jecha tokkooti. Seenaa Oromoo gadaa dura Oromoo saba xiqqaa ture yeroo sana guguddatee bal'ataa gaafa adeemu bulchiinsi isaa gosa gosaa wal bulchatu gaafanni ofirraa ittisuu isa hankaaku gadadoo jala seene. Gadadoo sanarraa akkamittiin bahaa jedheeti jaarraa 16ffaa keessatti gadaa turre. Gadaan suni madda kabajjii, madda jireenya nagoomii isaaf ta'e Oromoodha. Gadaa keessatti uf keessatti dimokiraatawaa ta'ee bulchu, uf ittis sirna waaltawaa ta'e tokko qabaachaa ture. Kanarra qisaasamuurraa gara uummatni akka uummataatti kabajaa godhatee jiraatutti isa seensiise gadaa. Cabinsi gadaa dhufe. Cabinsa gadaa kana keessaa faaktoriin inni guddaan Oromoon deebihee gosa gosatti. Gosti sun mootiitti galagaluusaa. Abbootiin duulaa abbootii gadaarraa aangoo haijaa godhanii waraana keessa hin jira. Filmaanni ta'uun irra hin jiru jedha. Abbootii gadaarraa dhiisanii mootota ta'uu isaaniiti abbootii waraana. Inni kun moototni kun deebisanii ufii isaanii utuu waliin dhuunfatiin dura cabiitiin dhufe. Ufii isaanii wal loluu jalqabanii turan. Arfan Oromootaa, arfan Naggaadotaa jedhanii bakkootii garaagariitti wal dhuunfachuuf tattaafatamaa turani. Utunni suni nu milkaa'eera ta'e deebi'ee centralized ka ta'e tokko uumamuu danda'a ture ta'an beekamu. Utuu sun hin ta'iin cabiitiin Minilik isaan mootota kanaan qabatee dhufe. Faaktoriitti ta'e inni immoo meeshaa waraanaa additional biyya Awurooppaarraa argachuunsaa, Oromoo keessaa kan isaaf paartinarii ta'u argachuunsaa, Oromoon immoo hiikamaa, sirna hiikamaa ta'ee jiru keessatti dhufaatiin suni akka Oromoon walirratti hin birmanne isa godhe cabiitii jala isa gashee jecha. Sirna
waaltawaa ta'e tokko jalatti mitanii inni cabee waan ergee garaagar ta'e akkatti cabumsa sana keessas seenaa mataa isaatii qabaa jechuudha. Isa kana deebinee Oromoon cabee naa tahee galata kee jedhee fudhatee hin jiraanne fincilootii adda addaa ta'anirraa waan garaagariirraati jalqabaaf nation wide waldaan Maccaaf Tuulamaa sirna nagaa keessatti sirna karaa seeraa Oromoo walitti qabuu danda'e. Dhibee gamtaa qabna, dhibee waloo qabna jedhee Oromoo walitti fide. Amantiin keenya garaagaris haa ta'u, waa fedhaa ta'u nuti Oromoodha akka jedhu argisiise. Humna tahuu itti argisiise Oromootti. Karaa nagaa humna taaneeyyuu aangoo qabachuu dandeenya isa jedhullee tattaafate. Inni kun mootummichaaf sodaachisaa ta'e waan mul'ate isa diige harka qullaa waan ture. Diigama kanarraa Oromoon qabsoo hidhannoo fi siyaasaa, dippiloomaasii wal dhuunfachiisee yoon hojjedhe bilisummaa koof gaha jedheeti marroo lammaffaa adda bilisummaa Oromoo nation wide jechuu dandeessa. Kan inni utubame. Deemsa kanatu 91 nuu dhale. Mirgi koo hir'atee jira. Mirgi uummata kanaa hir'atee jira. Uummatichis immoo mirgi keenya hin guunne ammayyuu. Daangaan Oromiyaa sararamtillee raayyaa Azaboo hin dabalatu. Matakkil hin dabalatu. Eessa garaagarii bakka jiran hin dabalatu. Kanaafuu falmiin keenya itti fufuu qabaan. Adda bilisummaa Oromoo qabsoonni hadhooftuu bar 27 TPLF wajjiniin gaggeessame. Isa kana keessatti qeerroon dhalate. Qeerroo dhalate kanatu eenyuyyuu caalaa even waraana adda bilisummaa Oromoof sochii siyaasaa adda bilisummaa caalaa uummata Oromoo deebisee akka galaanaa wal faana kaase. Inni kun biiftuu bilisummaa ture silaa. Guca bilisummaaf dhufe ture. Isa kanatu haayijaakdii ta'e. Inni kun haayijaakdii ta'uunsaa har'a Oromoo gara wallaashise. Yeroo dheeraadhaaf masaraa Minilik galeera Oromooni. Ammayyuu hin dhaabanne Oromoof Oromootu wal lolaa. Inni jedhu kun Oromoo keessa deemuunsaa Oromoo marroo sadarkaa guddatee bilisummaadhaaf ga'e kan bilisummaa isaatti bahuu danda'u deebihee burjaajii keessa isa gashe. Isa kanatu walitti birmannaa isa dhorke natti fakkaata. Kanaaf yeroon ilaalu. Isa kana keessaa bahuudhaa qaba Oromoo. Isa kana keessaa bahee mirga waloosaaf dhaabbachuu danda'u ture. Murni tokko, gandi tokko, godinni tokko kan inni mataasaaf falmatu tokkollee hin jiru. Godinni Wallagga Bahaa, Wallagga Dhiyaa, Horroo Guduruu, Aanaan zooniin Qallam yookiin Booran yookiin Gujiin mirga qophaasaatti godina sanaaf jedhee falmatu tokkollee hin jiru. Kan inni falmataa jiru mirga waloo uummata Oromoo. Ufiin uf bulchuu uummata Oromoo. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo. Oromoon dinagdee isaa irratti abbaa dinagdee akka inni ta'u. Oromoon sagalee fedhuutiin kan isa bulchu akka inni filatuuf. Kanarraa ala filmaata addaa hin qabu uummanni dhiyaa. Filmaata fedhii addaa hin qabu uummanni Boorana Gujii. Isa kana wal hubachuu danda'uutu sarra jira. Inni kun deebihee wanti deemaa jiru sirrii miti. Inni tahaa jiru isa jedhu kana wal qixa hubachuu danda'uutu sarra jira. Burjaajii kana keessa garuu kan Oromoo gashe haala masaraa Minilik Oromoon itti seeneera. Dhibeen dhumateera. Bilisummaa baaneera. Kanaati achi hoomanuun barbaachisu inni jedhe afaan ijoollee isaarraa afaan hubii qabsoo bilisummaa Oromoo utuu hin qabaatiin o'inummaan kaa'anii shira siyaasa impaayera Itoophiyaa utuu hin hubatiin akademiksii godhanii warra dhiyaatan irraan kan isatti kenname. Isa kana dhugaa hidhee fudhate Oromoo. Warri kana isatti himanii qabsoo hadhaa qabsoo arganii hin beekan. Dirree qabsoo argamanii hin beekan. Isaaniif just
mana barumsaa galanii yookiin leekcharii tokko galanii atteendi godhanii akkuma isatti argatan tokko fakkaatee isaanitti mul'ate rakkoo keessas uummata kana gagashanii isaanumadha. Oromoon mataa isaati kan jedhu ni qaba. Burjaajiin kun yani inni madde haala 2016, 17, 18 qabsoon bilisummaa Oromoo hijacked ta'uu adda bilisummaa Oromoo irratti immoo qabsoo bara dheeraa waan gaggeesseef olola bal'aa keessaaf ala miseensota isaarraa, hoogganoota isaarraa, deeggartoota isaarraa dhaabicha irratti bobbahameen baay'ee ture uummanni keenya adda bilisummaa Oromoo irratti. Isa kanatu xinnoo dhaabatee hubateera ta'e uummanni Oromoo maaliif adda bilisummaa Oromoo irratti akkas ta'a? Har'ayyu galagalee ilaaluutu isarra jira. Warri dheengadda adda bilisummaa Oromoo irratti maqaa adda bilisummaa Oromootiin deeman warri isarratti olola oofan maal naa gochaa jiru jedhee of gaafachuu danda'uutu isarra jira. Hanga kana Oromoon of gaafachuun jalqabiin hanga kana Oromoon deebi'ee sakatta'uu hin jalqabiin dhimma waloo keenyaa haasa'uuf baay'ee ulfaataadha. Sitti dheeradhee fayyaadhaan jechuu danda'a. Baay'ee wanta kanarra deebinee iyyuu mari'achuudhaaf deemna. Gaaffiin kun baay'ee formuleetii qabaisa reefu itti seenayyuudha. Baay'ee gadi fageenya yaada barbaachisuu fi yaada hubachuun isa dhaggeeffatu keenyallee hubachuun irra jirudha kan kaasu Dr. Shuggut Galatoomii. Mee Dr. Dassuu isuma Dr. Shuggut jedhu kana wal qabsiiftee mee kaas. Isma Dr. Shuggut jedhe irratti dabaluuf Oromummaaf waliin dhaabne is a long story. Seenaa dheeraadha garuu akkanaaf dhagaan barataa hawaasummaatii barsiisaa imaammataati wanti inni itti waan tokko ilaalu perspektiiviin ittiin ilaaluu qaba. Perspektiiviin kun sirrii ta'uu dhiisuusaa assessmentii mataa koo irraa adeemsa ammayyoon adeemee dhuferraan ka'a. Ilaal uummanni kun akkaataa cabee Dr. Shuggut jalqabumaa kaasee haasa'e irra hin deebi'usa. Hundi keenya yeroo baay'ee haasa'uun irra hin deebi'u. Haa ta'u malee yeroo orgaanaayizdi ta'ee waliin qabsaa'uu jalqaburraan ka'ani. Yeroo cabuunsaa kana hubatee hundi qixxeen hubanne kan cabuusaa hubate muraasa. Inni lolaa turee dhuguma loluusaa akka kanaatti adda baasee bareeraa. Oromoon kun immoo baay'ee xinnoo miti baay'ee uummata baay'ee guddaadha. It's a very big. Akka nuti Oromoo jennee wanta intitii tokkotti haasuun kana miti. Hawaasni amma kanaa guddatu kuni biyyi amma kanaa guddatu kuni colonized yeroo ta'u waan colonizeriin itti gadi fe'uu hin jira. Waan inni immoo day to day life isaarraa fudhachaa deemu uummachaa deemuus hin jira. Amantiin kan irratti taphatu hin jira. Gahee mataasaa qaba. Kaarikileemiin kan irratti hojjetu ni jira. Kaarikileemiin because imaammata waan ta'eef. Uummata kana bittinneessan isa kaan gandaan, isa kaan amantiin, isa kaan bakka dhalootaan, isa kaan gosaan. Kolonaayizeeriin akka isaan mijatutti facaasuu waan hin fayyadamne hin qabu. Haa ta'u malee uummanni kun deemee akka of baraa deemuun, akka reebaa deemaniin, akka qosaa deeman, akka sarbamaa deemuun ahaa jechuu kan inni jalqabe riisentii dhabe. So wal faana dhaabate waa'ee ani Oromoodhaan namiidhaa jirti Itoophiyaan akkas ta'aa jira inni jedhu sadarkaa irra gahuu kan gahe namoota muraasa 5, 6, 500 akkas ture. Har'a uummanni miiliyoonni kun dubbiin dhaqee Oromoo balbala rurrukuteera. Ati akka saba tokkootti hiree kee murteeffachuuf bilisummaa kee bilisa taatee jiraachuuf kana guuttachuu qabdaa. Inni kana jedhee itti mukun immoo baay'ee riisoorsiin qabu, homan qabu because isaan sun kaapitaalii impaayiraan ejjetu itti laatama.
kun riisoorsiin qabu Oromoo marraa argata malee kan Oromoo kana deeggaru hin jiru. Inni kun Oromoo bira baay'ee gahuyyuu yoo baatu amma ta'e gahee mataasaa ni taphata. Isaan kun xinnoodha. Xinnoon nambar jechuu koo miti. Humnan haasa'a. Humna isaan qaban. So kana keessatti uummanni hin burjaa jedhe. Warra Oromoon dhimma koorratti naa dubbatu, dhimma koorratti naa hojjetu jedhee Oromootti gadi ba'anii yeroo isaan ol hin himnetu baay'ata. Edukeet hin goone. Hin barsiisne, hin hubachiisne. Maaliif Oromoon kun baay'eensa mooraaliidhumaan naaf ta'a eenyuun na gargaara jedhee jaalalumarraatitti malee baay'eensa waan hubatee dhimma isaa faana deemaa jira natti hin fakkaanne. Daattis ani dogoggoruu danda'a. Akka nama dhuunfaatti waan hin argurraatii garuu kanan arga. Inni immoo sin fayyada. Riisoorsii impaayera irraa argatee warra impaayeraan jajamee waan gochuu danda'u immoo dubbatu waa'ee Itoophiyaatti hima. Ati saba guddaadhaa isa tan qabsaa'onni sirriin haasa'an keessaa boboccokee waan Oromoon dhaga'uu fakkaatu itti himee garuu achi jalatti qabee tursiisuu warri barbaadu immoo riisoorsii baay'ee qabu. Miidiyaa qabu. Uummata kanatti karaa lama ol itti adeemaa jiran. Inni kun hin dubbatu, inni kun baay'ee dubbata. Maaliif afaan impaayerichaati qaba. Impaayerichaaf nu gargaara. Kan isaan taarget godhan garuu dhimma dhuunfaa isaanii. So kana kanatu walitti qabatee jira. So ani amma mee alternatively kan wanti kunii waliin dhaabachuu dadhabsiise ijaarsarratti waan rakkoon jiruufidha. Barsiisuu irratti waan rakkoon jiruufidha. Hubachiisuu irratti waan rakkoon jiruuf. Sosaayitiin qixxee hin hubatu. Umuriin keenya garaagara. Beekumsi keenya garaagara. Baranni itti nuti dhalanne garaagara. Odeeffannoo akka itti nuti argannu garaagara. Sosaayitiin raashinaaliin ta'u. Yoo barsiiste malee hin galuuf. Amma maaltu barsiisaa jira Oromoo? Rakkootu dhaqee mana isaa rukute. Inni sun immoo carraa argatee uummata kanatti akka itti himu dhabuun irratti yaadame akkamitti akka itti himamutti yaadamuun baay'ee murteessaa waan ta'eef malee uummanni kun waliin dhaabachuu dadhabaa jedhee hin amanu. Waliinaan akka dhaabatu immoo argineeru. Indikeetarii baay'ee kaasuu dandeenya. Taankii Dooktar Shugguxaan waan tokko galateeffachuu barbaadu barataa yeroo turre nuti maa'inna adda bilisummaa Oromoo caalaa nutu lolee jechaa turre. Maaliif qeerroo waan taaneef waa'ee Oromoo responsibilitii nuyi qabnu mootummaa fincilaa turre. Fuulleetti baane waa'ee Oromoo fuullee dhaabanne TPLF keessumaa. Duunallee nutti hin fakkaanne turre yeroo sana. Yeroo har'a garee gaafan taa'ee yaadu na sodaadha har'atti. Maaluma taanee irra faan jedha. Garuu yeroo sana duunan seene lolaa ture. Dhuguma Dooktar Shugguxillee isa woboo fi addi bilisummaa Oromoon haalli hin mijoone ani jedhu sana irratti isaanii hin mijoo uummanni suni conscious leveliinsaa inni kaan dubbisee inni kaan tilmaame mooraalii umma Oromoo kana dhadhee wanta hojjetamaa ture hojjetame sadarkaa uummanni Oromoo dhimma tokkoof dhaabachuu gaheeru jira. Ilma abbaa gadaa nama karaa mana abbaa gadaa darbeen beeknu nama Oromoo baay'ee balaaleffatu ilma abbaa gadaadhanii hin amansiisan. Kanaaf barumsi irra deddeebi'ama.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan raawwatee jira. Waliin turtanii qophiilee keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaa fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.